Jirami nagaya buusuu qaban jedhee gaafa Jaawar Mahamad dubbatu yakkaadha gantuudha biyya diigduu tahaa jechuudha. Waggaa torba guutuu erga waraaj alle jedherraa qabee hanga hardhatti Jaawar Mahamad takkaa guyyaa tokko callisee hin beeku jechuudha. Eega isaan gorsuu, eega isaan kadhachuu, eega isaan agartee karaatti agarsiisu, karaan kun isin hin baasu, raagaa fi lola Tigraayit osoo hin deemin dura, lola Tigraayitti deemuun dura lakkaa karaa kana fallis kana kanu baasus kana karaan kun isin hin baasu yoo kana deemtan biyyi tun rakkoo siyaasaa keessaa bahinsan qabne gara diigomsa deemti dhaabbadhaa jedhe gorsaa ture jechuudha. Isaan hin dhaga'anii hallayyuma xoofanii namni aangoo harkaa qabu bakka waan aangoo irraa bu'uun se'u waan agartee humna dhabuun se'u waraana biyyattii waggaa 30 TPLF ijaarte waraana muuxannoo qabu daaraa godhee ilmaan hiyyeessa dabre jechuudha. Ilmaan hiyyeessa dabre daaraa godhe jechuudha. Ikonomii biyyaa, siyaasa dippiloomaasii biyyaa. Gaafa kana maraa Jaawar kadhachaa ture jechuudha. Eeltiras kadhachaa ture akka lolli hin deemne. Lola fannoon agartee lola faannotis akka ittiin seenne rakkoon akka dhufuu deemu, rakkoon akkana akka dhufuu deemu gorsaa ture jechuudha. Duuba Oromootiyyaa namni nama gorsu. Jaawar Mahamad gaafa agartee biyyi tun akka hin diigamneef namni shareholderii namni biyya tana keessa rakkoo siyaasaa biyya kanaa keessatti hirmaatu hundinuu irraa qooda fudhachuu qaba. Irraa qooda fudhachuudhaaf ammoo rakkoon siyaasaa karaan ittiin furamu teebol irratti qawweedha wal doorsisuu, wal hidhuu, nama yaada qabu ajjeesuu, hidhuu, biyya ari'uu kunnuun baasu. Biyya kana walitti qabna. Jaalattanii jibbitanii Tigraay walitti qabna. Warra Amaara bakka buuna jedhu kan agartee bosona jiruu fi kan keessa jirus kan biyyoota ala faca'ee bakka hundaa jiruun walitti qabna. Somaalee walitti qabna. Baniishaangulii walitti qabna. Oofi hunda isaanii walitti qabna jechuudha. Duuba jarri kaartaan tokkittiin isiin qabdu maalidha? Kaartaan tokkittiin isiin qabdu ka harkatti hafe uummata Oromoo burjaajessuudhaaf uummata Oromoo agartee kan dheengatetti taphachaa turte, ajjeesaa turte. Walirratti ijaartee tokkummaa Oromoo diiguudhaaf waggaa 100 takka akka Oromoon hin deebinetti cabsina jedhanii irratti hojjechaa turte. Arda deebitee gaafa muddaman. Gaafa Jaawar faan kadhatanii akka kun nun baasu ta'a. Lakka akka kun nun baasu ta'a. Wal mariitu barbaachisa. Jedhanii kadhatanii dadhabanii qaamota agartee mormituu qaamota hooggantoota siyaasaa saboota biyya sanii hunda walitti dhufanii namichi kun gurra hin qabu. Rabbi gurra irra kaa'e malee kattiin dhagahu hin qabu. Ija ittiin argu hin qabu. Sammuu ittiin xiinxaluu hin qabu. Namichi paartiin bilisiginnaa Oromoo bakka hin bu'u. Oromoo bakka hin bu'u. Paartii bilisiginnaa Abiy Ahmad bakka bu'u. Nuti immoo biyya teenya ni jaalanna. Hawaasa keenya ni jaalanna. Akkasiin akka Siiriyaa taatu hin barbaannu. Akka isiin agartee akka biyyoota biraa kan caccaban. Akka Soomaaliyaa bakka 100 takka baatu hin barbaannu. Sabni guddaan saba Oromoo sabni biyya san keessa jiraatu teessuma lafaatiin lafti lafa Oromoo caaltu hin jirtu jechuudha. Itoophiyaan baanan Oromoodha jechuudha. Duuba uummata kana biyya lafa walitti qabna. Hayyoonni uummata isaanii hawaasa isaanii bakka bu'an nagaya barbaanna nagayaaf maal godhuu qabna jedhanii waliin mari'achuun gantummaa nama gooti. Gantummaa nama gooti Oromooti. Meenaa hima. Gaafa isaan faannoo ijaaranii faannoon tun daangaa Itoophiyaa tiksuudhaaf mirga qabdi dandeettii qabdi. Kan biyya eeguu danda'u faannoo malee hin jiru jedhanii isaan faarsaa turan. Warri arra TPLF baga fixee ummata Tigraay baga dhabamsiise. Nu kaleellee ummata Tigraay fixuun roongii jechaa turre. Kaleessa ammoo nu waliin dhaabbatanii ummata Tigraay fixuun roongii jechaa turan. Warra akka faarsee bultoonni amma caffeefaa karra Abdurizaaqin tokko itti muddee Abdurizaaq yeroo geesse aboo ima itti muddee bari firraa alpa'ee bar caffeen akkana godhata dhiigitti ka'ee bar sukkaaritti ka'ee duuba yeroo barbaadan gaafaannoo gaafa itti fayyadaman san isaanii fira arda immoo biyya tana baraaruudhaaf baramma Itoophiyaa baraaruudhaaf Itoophiyaa baraaruudhaaf qaamni Itoophiyaan na ilaalchifti qaamni sabni kiyya agartee rakkoon isaa na ilaalchifti jedhu ka bakka saba isaanii bakka bu'u yeroo walitti dhufee mari'ate. Faannoon Oromoof diina
Gaafa ammoo faannoo waliin mari'atan faannoo itti fayyadaman isaaniif ammoo fira jechu. Ummata laal shorti memorii waggaa 2-3 keessatti hagana irraanfate ta isaanii malee buufaala namatti buufuu malee kaleessa maal goone kaleessa maal dalagaa turre maal jechaanii turre arda ammoo waan kaleessa jennee san ummata biratti akkam ture arda ammoo warra deebinee waan akkana dubban ilaalcha akkam qaba hin qabanii bar maaliif namni hoomacha namni bishaan fudhate hoomacha qaqqabataa jedhan jechuudha hoomacha qaqqabate jechuudha isinii galaan bilchiginnaan arra kaasaartee jirti jechuudha deeggarsa takkan qabanii jechuudha ummanni itti dammaqee jira ummanni booyaa jira saamamaa jira miidhamaa jira ajjeeffamaa jira taaksii humnaa olii irratti fa'anii mootummaan mindaa baasuu dadhabee ummata saamaatii jiraadhaa jedhee laayisansii kenneefii jira jechuudha. Biyya kana keessatti duuba nuti ummata Oromoo baraaruu qabna moo ummata Oromoo baraaruudhaaf diina nama nyaataa lafee namaa qorqu akka bineensa qaama Itoophiyaan na ilaallatti jedhu waliin walteennee furmaanni akka argamuuf mari'achuun hayyoonni keenya Jaawar faan mari'achuun dogongora. Mee diqqome siyaasaa keessaa baha. Siyaasaa biyyillee keessaa baha. Siyaasum Oromoo kana quuqamuullee keessaa baha akka namummatti yoo teettanii ilaaltan. Yoo teettanii itti yaaddan. Biyya kana ka hallayyatti oofaa jiru ana malee jedhee paartii qeenxeedhaan. Namichan saalfanne bari Itoophiyaan miraakol jedhe bar Itoophiyaa jechuun bar maal jechuudha afaan Oromootti mu'jiizaa rabbiin nuu kennee jijjiirama guddaa waan biyya takka keessatti hin ta'in addunyaa keessatti hin ta'in jijjiirama akkanaa finne jedha bar. Duuba jara keenna laal jaalattee jibbitee TPLF'n lammummaa Itoophiyaa walii qabna. Jaalattee jibbitee faannoo lammummaa Itoophiyaa walii qabna. Jaalmarroon inni ka shoror keessaa godhan Oromoodha. Laal qaamni biyya bulchu kun jaalmarroo karaa nagayaati yeroo 3 ol nagayaaf jecha Taanzaaniyaatti isa waliin mari'achuudhaaf dhaqe shoror keessaa irraa kaasuu didee hangarratti faannoo hangarratti isaa hafuuratti qabdee huutee waraana irraa fixaa jirtu biyya girgireessaa jirtu takkaa guyyaa tokko paarlamaan taa'ee shoror keessummaa itti raggaasisee itti murteessine jechuudha. TPLF kan hangarratti wal lolaa jiran walitti gaarreeffachaa jiran shoror keessummaa irran keenya inumaayyuu Geetaachoo Raddaa gorsaa guddaa godhate jechuudha. Ani wanni kana sanii haasa'uu fi faarsitee bultoota yeroo isaan afaan guuttatanii yaada mormuun beekanii nama arrabsoo namarratti tuulan baay'ee tokko na gaddisiisa jechuudha. Nuti nuu ta'ee jira. Biyya Itoophiyaa baraaruudhaaf haalli Jaawarfaan itti deemaa jiran baay'ee tokko gaariidha jechuudha. Biyya kana baraaruudhaaf hattuurraa baraaruudhaaf qaama biyya san waliin lammummaa qabnu paartilee mormituu ta'an hunda isaanii waliin taa'anii kennanii fudhachuu. Isaan maal nurraa barbaadan? Nuti maal barbaan? Biyya waloodhaan bulchuudhaaf maaltu nu barbaachis? Konstituushinii seera cimaa sirna jabaa tokko darbee hin gabroomsine ijaarachuudhaaf marii ammaan eegaluutu dirqama ta'a jechuudha. Marii ammaan eegaluutu dirqama ta'a jechuudha. Biyya yoo bulchan akkanumaan lafaa kaanii Abiy faarsaa obbo Qumaaruu faarsaa biyya bulchuu hin jedhamu jechuudha. Biyya paartii Mararaa Guddinaa mana keessatiiti. Jaal Daawud Ibsaa mana keessatiiti. Jaawar Mahammad agartee waa meeqa irratti dalayde. Taayyee danda'a kan badhaadhina bu'uuresse. Taayyee danda'a bu'uuresse bar. Arda mana hidhaa keessee yeroo meeqatti itti taphattu. Biyya agartee Hangaasaa Ibraahimiif taayyee danda'a kan Jaawar Mahammad irra godhanii waa meeqa godhaa turan. Arda tana buutee Hangaasaa Ibraahim eenyu beeka. Maaliif afaan qabate? Namni sun bar nama ajaa'ibaati nama dhugaa beeku bar. Arra silaasa dhufee dubbataaf himi. Wanni inni dhufee dubbachuu dhabee calli jedhee fi haala biyya san keessatti deemaa turte dursee nutti hime jechuudha. Osoo taayyeen garangalin, osoo taayyeen Jaawar Mahammad arrabsaa jiru biyyi maal akka taate gaafa Jaawar Mahammad hidharraa baan dhiifama gaafatee nutti himaa ture jechuudha. Nutti himaa ture jechuudha. Arda eessa jira? Callisee taa'a jechuudha. Maaliif wanti akkasiin umriin dheeranne argee jechuudha. Akkasiin umriin dheeranne argee jechuudha.
duuba mootummaa akkanaa kana murna maafiyaa gurub wal ijaare obbo Qumaaruudhaan mootii faarsitee bultootatiin hoogganamuun durfamu murna akkanaa kana mootummaa Oromoo jettee ananatti himuu barbaadda? Oromoo timtee amansiisuu barbaadu? Jaawar Mahamad nama haqaan deemu wallahi billahi nu Jaawar Mahamad hin faarsinu. Dhugaa teena nu dubbata, dhugaa Oromoo dubbata. Rakkoo Oromoo isa keessatti agarra. Namni rakkoo ummata Oromoo miiliyoona 60 dhugaan dubbatu. Madaa teenya nu hooqu. Rakkoo ummataa dubbatu Jaawar Mahamad. Kanaaf deeggarra. Kanaaf agartee dhugaa isaa deeggarra malee isan faarsinu nuti. Hin faarsinu Jaawar Mahamad. Nu ka faarsinu Rabbi qofa bilchiginnaa taane nu. Faarsitee bultoota taane nuti. Faarsitee bultootatu nama faarsa bara. Bilchiginnaa yaadan qabdu. Bilchiginnaan siyaasan isii tanu agarre. Tanama tokkocha faarsuuti. Bilchiginnaan tanama tokkocha agartee aangorra tiksuuti. Bilchiginnaa yaada mormuu hin qabdu. Manifestoo hin qabdu. Sirna TPLF waggaa 27 ittiin biyya bulchaa turteen bulchaan jirtu. Maalin bulchaa jirtu? Kitaaba ida'amuutu nu bulchaan jirtu bara. Baayibola namichi katabe garte. Baayibola obbo Qumaaruun katabeenu bulchaan jirtu. Baayibola san keessa wanni fudhatame badhaadhinni immoo Finfinnee billicii fi prosperity bakka jannanni beeyta addunyaa tanarra jiraa jedha warri. Addunyaa biyya lafaa kanarra jira jannanni warra jedhu warra akkasitti amanu. Garuu carraa kana fayyadamee jannata tolfachaa jira namichi. Jannata tolfachaa jira. Duuba mootummaa yaada hin qabne yaada mormuudhaafi waan irra dhaabbatee agartee isaaniifuu mormuu danda'u hin qabne. Jaawar Mahamad yoo yaada qabate yaada mormu. We don't care. Inni ofirraa si dhorga. Ati nu yaada hin qabdu. Yaada isaa mormuu dandeessu waan hin qabneefi waan irra dhaabbattee isaa mormuu dandeessu waan hin qabneef halkanii fi guyyaa arrabso laal diqqaataadha ammati laal. Nuti amma kaayoon keenya isinirra guddannee jirra kolkolee garaa guuttachuudhaaf jimaa nagaduudhaaf agartee dirqiidhaan idaan bilchiginnaa irra jiru kaasii fi achi akka saree agartee duchisiisan. Ka waanuma takka agartee yaada mormuu yaada bilchaataa hin qabne arrabsoo malee waa takka hin qabne. Waan kana irra guddannee jirra jechuudha. Nu maal malee? Nuti biyya ijaaruudhaaf qaama agartee biyyan waliin ijaaruudhaaf karaa nagaatti amanu. Ka gahee keenyan qabeenya keenya heddumina keenya lafa teenya daangaa Oromiyaa tana guutuu nu kabaje osoo nu kasaanitti hin dabarre isaan keenya agartee hin kajeelle ofirra dhaabbanne konfidensiidhaan biyya isaan baraaruudhaaf qaama kamuu waliin mari'achuudhaaf sodaa takka malee qoma dhiibnee deemnaa jechuudha duuba. Wanni isin akka agartee kokkootti uummata Oromoo ittiin sodaachiftan gaafa deeggarsa dhabdan gaafa ofirra alphaatan. Wal marii amma hiriira social media irra deemaa kaleessa deemaa ture kana quba qabdi jarri kana fashaleessuudhaaf jara kana mardhachiisaa duchiisaa boochisaa turte jechuudha miidiyaa irratti faarsee bultoota bilchiginnaan yoo wanti kun milkoofte nu dhumattee bakka this is the last chance fashaleessuudhaaf jedhanii kaan jechuudha. Akkasitti agartee qophiin guddaa sun namoonni gurguddaan jajjaboo walitti dhufanii namoonni Abiy Ahmad biyyarraa ari namoota akka Gadduu Andargaachoo fa'a namoonni akkasii sun Abba Jaawar faan dhufanii biyyarraa biyya baraaruudhaaf yeroo walitti dhufanii waa'ee dhimmarratti yaada siyaasaa isaanii walii kabajanii akkasitti yeroo haasayan guyyaan itti golgolaa'ee jechuu bilchiginnaa. Ofirra muddamtee fincaan qabachuu dadhabde internet for 3 hours they cut him off bar salbina laal meelal yaada mormuun danda'an yeroo namni ciccimaan dhufee waa'ee biyyaa dubbatu akka uummanni biyyaa hin garde in 21st century keessatti internet ummata ukkaamsuudhaaf akka uummanni dhugaan agarreef bilchiginnaan maal akka taate qajeelatti diippi takka hubannee fi interneta muranii jechuudha. Interneta muran jechuudha. Interneta murtus laal interneta muranii miidiyaa social miidiyaa qaban karaa YouTube chaanaloota isaan hire godhan miidiyaa Itoophiyaa guutumaan guututti FM dabalatee guyyaa guutuu play godhaa oolan guyyaa guutuu play godhaa oolan jechuudha.
Eenu dhagaare kasaanii nama 1000 nama 1000 daawwachaa ture. Yoo walitti dabalan jechuudha. Post godhee ture. Yoo walitti idaan nama 3000 gahu jechuudha wanni miidiyaan Itoophiyaan qabdu FM dabalatee TV fi maarree YouTube channelaa fi jinni maarree nama bar warri isaan raayyaa miidiyaa isaan haayar godhan qaxaranu nama 30 ol bar. Raayyaa miidiyaa mindaa nyaatu achite dummaatee sheerii fi kamanti godhuu hin dandeenye jechuudha. Maaliif wanni dhugaa bar waan dhugaa takka si keessaa dubbatti bar akka kennaa kanatti bar. Wanni dirqiidhaan osoo agartee si haayar si godhanii uleedhaan qawweedhaan si gubbaa dhaabbatanii akka hojjettu garaa si guutanii si dalagsiisan yeroodhaaf malee hin taatu jechuudha. Fakkeessuudha diraamaadha. Fakkeessuudhaan ammoo biyya bulchuun hin danda'amu jechuudha. Fakkeessuudhaan abadan. Qaama Jawaar malal isaaniif halaala. TPLF waliin mari'achuun, faannoo ijaaruun, faannoo faarsuun, Eertiraa waliin biyya cabsuun, uummata Itoophiyaa fixuun biyya saamsisuun isaaniif gaariidha. Isaaniif agartee itti gaafatama jalan oolchuu jechuudha. Jawaar Mohaammed faan gaafa biyya baraaruudhaaf hayyoonni biyya qabdu. Hayyoota sabaaf sablammootaa waliin wal ta'anii biyya baraaruudhaaf nagaa buusuudhaaf marii nagaa akka godhaniif karaa agartee marii nagaatiin siyaasaa rakkoo biyya sanii akka furaniif yeroo isaan wal gahan isaaniif mata dhukkubbiidha jechuudha. Jawaar gantuudha, Jawaar yakkamaadha, Jawaar maarreedha, Jawaar diqqeessuudhaaf waan isaan hin goone, boolli isaan hin qonne, godni isaan hin seenne hin jiru jechuudha. Kana ammoo hin dhageenyu jechuudha. Hin dhageenyu jechuudha. Kan agartee nuti hin dhageenyu jechuudha. Dubbanni haasayni kalee haasame suni ani ilaali walumaa galatti haasaya ummata kaanii I don't care. Okay? Akan. Kan nuti ilaallu ilmaan Oromoo achirra dhufan akkam haasanidha. Yes. Agartee? Jawaar Mohaammed maal haasa'e jaaltaa ibsa jaaltaa Abdii maal haasa'e Iskeel Gabbisaa maal haasa'edha. Yes. Waa'ee biyyattii tanaa haasayan. Waa'ee biyyaa irratti maaltu barbaachisa jalqaba? Nageenyatu barbaachisaa jira nageenya. Waraanni dhaabachuu qabaa jira. Waraan eenyu haa dhaabu jedhan. Warri waraanaan deemu marti isaa haa dhaabuu jedhan. Okay? Yes. Waraanni haa dhaabatudha. Qabsoon waraanni haa dhaabatudha. Qabsoon waraanni haa dhaabatu gaafa waraanni dhaabate waan isteepii taanuti deeman. Akkanaami? Akan. Wanti dalagamu kun agartee negotiationii waliin deeman kun dhaabay wanni galuudhaafi waraanni jalqaba dhaabachuu qaba. Gaafa waraanni dhaabbate wanni bartee dhuma. Amma maaltu jira beeyta? Maal jedhan beeyta? Fasa allabat zillaa ichile. Amma wanni isaan deemaniin kun beeyta? Amma tokko gurbama kana maa achi keessatti agarreedha. Waan jarri kun haasaan ilaalan, wanta jarri haasaan ilaalan. Amma maal jedha warri baaroo baasu beeyta? Ka jedhu laalila ka jedhamu laalaa jedhan. Namni walitti dhufanii waraanni dhaabbachuu qabaa jedhan. Warri hadha booyu kun faarsee bultoonni sookettiitti suqanii sookettiin deeman kunniin warri sadaqaan irra jiru. Soo yaada laali wanti isaan laala warri kun wanni laale maaliif nama kana achi agarreedha. Agartee namni waan dubbate tokko marii jechuun jalqabuma mariin beeyta wanta mari'atamu tokko Jawaar akka Oromootitti marii waan qabu qabatee dhufa. Jarri kun wanilleen waan isaan keessa jiran fidatanii dhufan. Waan kanatu walitti dhufeetiin waan irratti wal ta'an irratti dalagatti jijjiirama. Warri hadhaas gubbaadha. Sadaqaa itti kennaniitiin kiraa ofirraa qabu kiraa bilchiginaatiin socho'u kun jeroon siitiis. Kana argan. Wanni isaan argan maali? Nama achi wadhuun amma laalu keessaallee maal dubbata wanni tiktookii kana gubbaatee maal jedha mana gumaa dhaqanii mana gumaa jedhan gumaan jalqaba maali hiika gumaa beekuu qaba manni kun agartee kanaafi manni kenna wanti kun wanni jarri kun walitti dhufanii fi nuti amma eebalu walitti dhufanii osoo hin taane wanni Jawaar dubbate maali biyya kana irratti dura waraanni dhaabachuu qabaadha waraana dhaabachuu qaba waraana dhaabachuu warran feenetu warra waraana kana keessaa waa argatutu hadda waan kan irraa afaan qabuudhaaf wanti kun ta'uu fidde lammaffaa irratti wana jedhu barbaadu erga wanni kun
waa fiduu hin dandeenye laal erga wanni kun waa fiduu hin dandeenye walitti dhufiinsi sablammootaa kun dhiibbaa wayii mootummaa kanarra fiduu erga hin dandeenye maaltu gadi baasee isaan afaan bansiise takka naa qabu lammaffaa maaltu gadi baasee isaan yuutuubii maaltu cufsiise miidiyaa intarneeta maaltu cufsiise erga jijjiiramni wayii fiduu hin dandeenye uummanni kun erga wani takka isaan irratti dhufne waan kana erga ammallee waan kana yoo shakkiirraan qabaatin yookaan wanni kun nu miidhaa angwaa uummata ittiin sobnu kanarraa nu darbaa yoo sodaan qabaatin akka dhiiraa invite godhamee jira maa dhufaniitiin invitationii kana gubbatti mul'atanii akka dhiiraa why they didn't prove them wrong they can do that they can prove them wrong eega uummanni wanni jiru kun nageenya habuu waraanni haa dhaabatuun kun dogongora eega ta'e yaada isaan qaban san fidaniitiin yaada isaaniitiin komfortimaan godhin uummata kana maaliif hin amansiisin okay sanillee dhiisi erga yaanni kun waraanni haa dhaabatu lolli gaafa dhaabatee namni walitti dhufee haa mari'atamuun kun eega ta'uu baate if they have a different option yaada fudhatama yaada ummata Itoophiyaa yookaan Oromoo amansiisu guutuu yoo qabaatan yaada mooyatama ammaa gadi baan akka hagas gubba bayaniitiin argaa nama tokko jibbiinsaaf parsanaalii lamaa keessa tuqanii nama arrabsan keessattuu warri agartee liqii mootummaa fudhateetiin warri liqiin irra jirtu warri liqiidhaan socho'u kana keessa maal argate warri waa argatee sooketti socho'u maaliif kana laale wanni birii jira tokkoffaa lammaffaa uummanni keenya hadha miidhamaa jira yoo wanni dubbatamaa jiru kun kijiba jedhan hayyee hawaasni kun miidhamaan jiruun kijibdanii jedhanii gadi ba'anii dubbachuu yoo furmaata birii qabaatan furmaata biriitiin gadi ba'u insteadin accusing yookaan ammoo insulting some person namni kun nu keessa akkamiin mul'ate yeroo hunda look at it meelaani jaaltaa abdii Oromoodha adda bilisummaa Oromoodha dhufan iskeel gabbisaa akkasi pointiin isaanii direct yoonni kun yoo personally jibba namaatu yoo hin ta'in why the only focus on Jawar wanni inni dubbate waan biyyaatiin biyyattii sana nageenya furuudhaa fi ikoonomii du'e kana qajeelchuuf biyya kana uummata Oromooti uummata Itoophiyaa irraa hambisuuf waraanni dhaabachuu qaba. Achi amma ka isaan gubdee ka isaan warra agartee raayyaa miidiyaa TikTok irra gadhiisan kana ka gubee kam seeta. Waraanni haa dhaabatuuni wanni kijibaati. Haasaa kijibaati wanni duubaan jiru ammoo aggasaasiin diigamuu ka jedhamu suni waraana cabsuu fi waan jedhu agartee suni mootummaan akka jedhu hin danda'anii waan akka isaan haasanii beektaa. Laal namni bishaan fudhate hoomacha kaka wanti haasaan harkaa badeetiin hadha uummata kana. Laal wanti isaan eegaa turan maali? Maal jetteetiin xurumbaa afuufaa uummata keenya akka kokkooti uummata keenya sodaachisaa bayan. Warri hadhas gabbayeetiin raayyaa miidiyaa ta'ii ergamtoota biyya keessaa ta'ii bilchiginnaa ta'ii all whatever those people who just as gubbat afaan banan kanneen ta'ii maal jedhaa turani? Wayya diina keenya wajjin Jawari diin wajjin mallatteessee jedhaa turan. Do you see any signature that Jawar did with the Fano? But he said that garaagarummaa isaa wajjin qabullee lafa kaayee garaagarummaa waraana adda bilisummaa Oromoo waliin qabullee lafa kaayee qajeelatti garaagarummaa ani waan isaan deemaniin ittiin amanuu jedhe garuu ammoo wanta biyyaa irratti walitti dhufnee mari'achuu rakkoon qabuu jedhe. Then what is the problem? Where is the problem? Namoonni jimaan harargeedhaa haraam jedhaniitiin labsanii ummanni harargeedhaa jimaa isaa akka hin gurguranne kisaaraa irratti fidan yoo barbaadan mootummaa yeroo TPLF ni balaaleffatu guyyaa takka haraam hin jenne har'a ammoo guyyaa jimaa kana gurgurachuun jimaan kun karaan isaaniif banameetiin yeroo deemu yoo kan balaaleffatan taate ayyaallallattoonni akka kana faarsitee bultoonni akka kana gaararraawwan akka kana addunyaa kanarra jiran yoo jenne hin jiran. Kanaaf amalli gaararraa tokko maali? Dachii goggoyduu yoo dhaqe hin goggoga baala goggoga san fakkaata. Dachii jiidhaa yoo agarte dhaqe magariisa ta'a. Dachii dhiigni jiru yoo arge dhiig. An Jawaarii miti abbaan kiyya karaa sirrii irra jiru taanaan hin deeggaru. Ilmi kiyya karaa sirrii irraa bahe taanaan hin deeggaru. Deemiitii yakka daladdee irraa fixadhuudhaan garuu ummata Oromoo ummata waan nyaatee bulu dhabee rakkataa jiru. Hojjettoota mootummaa kan ummata sanaaf dafqa xururratanii ganama galgala deeman gufuu itti taatataan guyyaa ani du'u ati na wajjin hin dhaabbattu abbaan kiyya na wajjin hin dhaabbatu haati kiyyallee even though jannanni miila haadhaa jilaan jirtu jedhan dhumarratti kan jannatuma sanuuyyuu waan haadha godhiyyaa godhe
hojii kiyyaa malee faaruudhaanii miti kan gallu jechuudha. Kanaaf warri hadha Abiyyiin faarsan. Abiy jechuun maal jechuudha? Kan jima Harargeedhaa daaraa godhe, kan dinnichaa kuduraa fi muduraa Harargeedhaa daaraa godhe, kan dinnichaa Arsii fi Baalee daaraa godhe, dinnichaa Kofalee maal godhan? Qamadii qofa facaasaa, qamadiin biyya alaatti gurguramteetii waan akka hin taane. Ummata Oromoodhaa qe'ee isaanii irraa diigee, mana isaanii irraa diigee dhugaan jirtu jechuudha. Isiniin hin malu, isiniif kaasaa hin kafallu, isin Oromoodha waan taataniif alagaa Amaara Finfinnee ammoo kaasaa ittiin kafaluuf.